Akkam jirtu dhaggeeffattoonni marii bunaa killaa sagantaa marii bunaa killaa har'aa keessatti keessummaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Keessummaan kiyya har'aa Jaalabiyyuu Samuu jedhamani. Jaalabiyyuu mee gara sagantaa keenya marii har'aatitti darbine dura affeerraa keenya fudhattee marii bunaa killaa dhiyaatu keetiif hedduu galatoomi. Guyyaa kaleessa Facebookii keetirratti waa'ee nama tokko obbo Seifuu Muummee nama jedhaman qabsaa'aa Oromoo fi miseensa adda bilisummaa Oromoo duraanii kan turanii akka boqotanii addunyaa tanarraa akka deeman maxxansite. Mee waa'ee obbo Seifuu kana namni hedduun beekuu dhabuu danda'a keessattuu hawaasni keenya kan Oromoo bal'aanii. Obbo Seifuun immoo keessattuu dirree qabsoo keessatti naannoo Baha Oromiyaa keessatti akka dhalatanii naannoo sanitti nama beekamaa akka ta'an namoonni tokko miidiyaan tokkos gabaasaa turanii. Mee waa'ee kanarratti mari'annaa waan obbo Seifuu ilaalchisee waan odeessa qabdanii fi waan waliin share gootanuu jiraate isarratti odeessa share nuu gootanii. Mee jalqabuudhaa fi obbo Seifuun eessatti ol beektanii eessatti nama dhalatanii akkamitti ol beektu meecharraa jalqabnu. Ulfaadhu bariin miidiyaan illee dhimma akkanaa kanarratti argitanii dhimmi kun dhimma jajjabaa dhimma gadda guddaa akkanaa kanarratti nu afeeruu keessanii fi ulfaadhaa. Seifuu Muummee nama argitee jechaan ibsuu hin dandeenye jechummaan Seifuu ittiin ibsanii hedduu nama dhibuu dhugatti Seifuun nama goota tokko nama argitee hayyuu tokko Seifuun nama beekaa tokko haxxiyyaa biflee bashaasha namaati. Seifuun nama akkasiiti. Kan itti dhalate dhugumatti Seifuun gootota, sabboontota, hayyoota gooroon fugugii biqilchite keessaa nama tokko godina Harargee Bahaatitti dhalate. Haqiiqatti hangafni keenya abbaan keenya kun bakka akkasiitti dhalatellee jechuu baannu jireenyi isaa magaalaa Qobbooti jechuudha. Aanaa Oborraa Dadari magaalaa Qobbooti jechuudha. Seifuu akkasitti beekna qabsoo kana keessatti illee akkasitti duratti laalaatiin guddanne. Anaan ammoo addatti kan wal barree biyya Jibuutiitti wal barree haaluma qabsoo keessatti jechuudha. Achi deebinee kora adda bilisummaa Oromoodhaa ka sadaffaa 2004 irratti Eertiratti wal argine. Achi ammootu gaafas namni Eertiraadhaa fuudheetiin gara biyya Keeniyaadhaa as fide ana achi irraa jalqabnee Seifuudhaan dhugaa dubbachuu fi haga gaafa argitee inni amma gara fuula Rabbii godaanuutitti guyyaa tokkollee adda hafnee hin jiru jechuu inuma dandeenya jechuudha. Fageenyaan illee biyya gara jiraannu bara argitee kana keessatti Keeniyaa keessatti akka maatiititti waliin turre mana isaa teenyaa waliin wannannaa nu gorsaa nu qajeelchaa hedduu muuxannoo hedduu irraa fudhannaa nama akkasii ture Seifuuni. Haga biyya alaa kanallee as godaanee gara Ameerikaa dhufeetiin jedhe bara 2010. Mee sanitti osoo hin ceene dura sanitti hin ceena. Seifuu jalqaba akkamitti wal bartanii? Eessatti wal Suudaanitti eenyu Jabuutiitti akka wal bartanii na himtee garuu immoo maalirratti wal bartanii Jabuutiitti? Seifuun yaa akkitti wal barre beektaa Seifuu jechuun bar addu inni nu adda bilisummaa Oromooti. Maaliif Seifuu jechuun bar addattuu instituushinii tokko ABO'dha jechuun danda'ama. Seifuun waan akka nama tokkootitti ilaalanii miti. Maaliif Seifuu ABO bakkee miseensi ABO jiru, bakkee miseensi dhaabaa jiru, bakkee argitee qabsaa'onni jiran Seifuun inuma jira. Kanaaf dirqamaaf jennee argitee karaa Jibuutiidhaa kana dirqama dhaabaa fudhanneetiin yeroo dhandhu Seifuudhaaf argitanii namni saahibni isaa hiriyyaan isaa ka waliin guddatanii fi kam akka isaa lubbuun jiru Abdurrahmaan Aliititu jira. Achitti Jibuutitti argine
achitti waliin turre jechuudha. Isaan yeroo san argitee baqataniitiin dhimma biyya Sudaanii jiran Jibuutii jiranii nuti ammootu achiin karaa Harargee dabarree karaa Sumaaleelaandii kana gadhandhee achiin ani Booramaa irraanii karaa Cinaaksanii kanaan Harargee ol seene jechuudha. Achitti argee bira bahee dabree yeroo isaa yaadattu barri isaa bara kamii yeroon kun? Yeroon sun bara 2000 natti fakkaata yaa 2000 keessa natti fakkaata yaa. Okay, itti fufi. Akkas jechuudha achitti wal argine maalii fi Seefuu jechuun miseensa dhaabaati inni nuu dhaaba instituushinii tokko namni miseensi dhaabaa achi keessa dhufee yoo inni Hargeysaa jiraate Hargeysaa dhufee namni Seefuu dhabu hin jiru Jibuutii dhufee namni Seefuu dhabu hin jiru Naayiroobii dhaqee namni Seefuu dhabu hin jiru jechuudha inni nuu dhaaba tokko kanaaf akkasitti wal argine jechuu barbaadeeti. Bareeda. Mee gama akkuma duratti itti sine deebisaa Seefuun qabsoo irratti wal bartanii atis bara sanii dirqama fudhattee Jibuutii dhaqxee innis biyyaa baqatee immoo Jibuutiitti akka wal agartanii na keette. Seefuun mee nama akkamiiti? Namummaan isaa keessattuu immoo dirree qabsoo keessatti nama maaliin beekama? Seefuun nama akkamiiti? Maalirra akkamitti wal beektu? Amala akkamiitiin nama beekamu? Seefuun jechuun Seefuun beektaa bu'uuressitoota dhaabaa adda bilisummaa Oromoo keessaa nama tokko Seefuu Muummee. Seefuu Muummee nama argitee xiqqeenya isaatitti biizinasiidhaan guddatee daldalaan guddatee 1970moota irraa jalqabee nama argitee waan oromummaadhaa kanaaf argitee miidhamaatiin ture itti dhukkubsataa ture. Seefuun argitee nama arjaa namaati, bashaasha namaati, nama argitee waan qabu hunda argitee ufin qusanne tokko hayyuu namaati, goota ija barbadaati nama argitee hin limsanne jechuudha. Seefuun miseensa dhaabaa qofaa miti bar Seefuun miseensa warra bu'uuressitoota dhaaba kanaati. Ambaasaaddara qabsoo Oromooti jechuun danda'ama Seefuun. Dhugaa dubbachuu fi jaarraa abbaa gadaafa Rabbi rahmataa godhuu fi mul'isfa Rabbi isaanii haa araaramu. Biyya Sumaalee deemanii biyya Arabaa dhaqanii falmaa qabsoo kanaatiif jecha bu'aa bahii hedduu dhaqanii achii ka'anii qabsoo kibba bahaa Baaleetti godhamtu keessatti hirmaatanii turan maanguddoonni kun kanaaf dhageettii guddoo qaban falmaa dirree keessa turan garuu ammoo jaarraadhaa fi mul'isfa sochii isaanii karaa bahaa kanatti godhuudhaaf namni argitee haqabaala ta'ee gadhaabe riciitii ta'ee raciitii yookaan irshoo ta'ee gadhaabe argitee beeziin eenyu Seefuu Muummeeti jechuudha. Seefuu Muummeeti namni qabeenya ofiitiin qabsaa'ota kana gadi baasee namni caasaa biyya keessaatii uummata irraa guuree waan jiruun godhu isa jechuudha. Warra bu'uuressitoota keessa nama laafaa miti jechuudha. Haga gaafa 1975-76 maandhee caasaa karaa bahaa kana keessatti dhugaa dubbachuuf hiriyoonni isaanii ani isarraa dhaga'ee Naayiroobitti waliin gatteenne isaa fi Abdurramaan Aliyyi irraa dhaga'ee quufee namoota dur qabsoo keessatti dhaga'aatiin turre nama akka Nagarii Fayyisaadhaa fa'aa waliin warroota turan. Namoota argitee yeroo sanatti qabeenya ofiitiin waan jiruun qabsoo kana gadhaaban jechuudha. Kanaaf Seefuun osoo qabeenyi isaa hidhannoo adda bilisummaa Oromooti. Qabeenyi isaa galaa WBO'ti. Waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Yeroo argitee haalli ammaa kun dhufee qabsoon kunuu sifa kana hin qabatin jechuudha. Yeroo argitee dhaabninuu kora godhateetiin argitee kora tokkoffaadhaa godhatee Finfinnee keessatti caasaan garraadhaa wannan jedhin caasaa gadhaanu kana keessatti namni waa hunda oliif gadi biizinasiidhaan daldalaan socho'u waan isaan ta'aniif isaan kunniin fuula dura yoo akka carraadhaa ta'ee jedhe Abdurramaan amma lubbuun hafeetiin jira isa kana argitee miidiyaan illee dhageettii argachuu qaba nama isarraa hafe Seefuun nama akkasiiti jechuudha argitee yeroo sana achi irraa ka'eeti bara 1977 keessa sochii inni godhuun qooda inni godhuun nafxanyaa magaalaa Qobboodhaa keessatti argitee marsaniitiin rasaasatti dhukaasanii rasaasni jaakkeettii isaa kana hunda kukkute qaama isaan dhofne amri rabbiiti
jaakeetti isaa hunda kukkute jechuudha. Yeroo sana irraa jalqabee 77 lubbuudhaan isa rabbi baafnaan makiinaa isaa qotee bulaa yeroo sanaatiif dhiisee uummataa fi qabeenya isaa dhiisee keessaa bahe akka argitee inni yeroo sanatti natti himee fi hiriyoonni isaallee achi as dubbatanitti argitee mucaa tokko xiqqaa qaba yeroo sana Daarimuu Seefuu jedhaniini mucaa kanas fuudhanii haadha manaa isaanii tanas fuudhaniitiin hidhan jechuudha. Inni cabseetiin kun gobeelle bookeetti saaqatatti argitee waraana bilisummaa Oromootitti achitti dabalame jechuudha. Seefuun caasaa biyya keessatti nama argitee qooda guddaa kenne qabeenya ufiitiin nama qabsoo Oromootitti dabalame lubbuu ufiitiin nama qabsoo Oromootitti dabalame obboleessa isaa tokkocha qabu nama qabsoo Oromootiif wareege jechuudha. Kanaaf wanni Seefuun inni nu addattu adda bilisummaa Oromooti jennuufi kana arjaa namaa bashaasha namaa argitee goota namaa hayyuu namaa jechummaa Seefuu ittiin ibsani namatti xiqqaata namatti hir'ata Seefuun nama akkanaati. Dirreetti haalli dirreetti waliin turtan maal fakkaata dirree keessatti dirree kam fa'aa waliin turtan obbo Seefuu waliin? Obbo Seefuu waliin dirree qabsootitti yeroo sanatti hin dabalamne. Inni ka dabalame 1977 jechuudha. Qabeenya baasee meeshaa ofiitiin waa hunda gargaaraa ture akka durasiin jedhu sana irra dhukaa'ameetiin lubbuu ofii baafateetiin dirree dhufe jechuudha. Imaajin yeroon sun yeroo Magarsaa barii sofaatii dhaabni hoogganni adda bilisummaa Oromoodhaa maandheen magaalaa keessa jirtullee gadi baatee tagara baaleetiin Haaji Abdullaahi fa waliin jirtu Mu'ee Abduutiif Gazuu Bantee faatillee Yuusuf Maamuu faatillee gadi bayanii karaa dirree Sheekuteen deebi'an yeroo gamanaan Baaroon faatiin argitee gadi bayanii jechuudha. Yeroo kana dhufee achi laga saaqataatitti tureetiin jedhe ani yeroo sanatti gara qabsootitti dabalameetiin hin jiru jechuudha. Yeroo sana dirqamatti kennee dhaabni ammallee argitee ajaja itti kennanii caasaa biyya keessaati ol deebisanii jechuudha. Eega ol deebi'eetiin jedhee inni hedduu dirree keessallee hin turree warri isa waliin yeroo sana turee jedhetti akka himanii jedhanitti argitee biflee namaati goota namaati nama argitee illimsannee duuban deebine booda yeroo sana ol deebisanii biyya keessa ol deebisanii 1977 akkuma ol deebi'ee jedheenu qabameetiin argitee hidhaa ture jechuudha dirree dhawaa. Kanaaf an dirree qabsoo isa waliin hin turre achi asi anaan ka wal argineetiin walitti ba'an. Maatiin mee dhumarratti ani gaaffiillee fixadhe yoo gara dhaamsa maatii qabdutti osoo hin ceene dura maatii qabu ijoollee qabu maatii horatanii obbo Seefuun. Obbo Seefuun maatii ni qabanii akka amma odeessa dhageenyetti gaafas innis nuumeetiin jedhetti ijoollee gara nama 11 qabani. Ijoollee nama 11 qabanii namni 8 yeroo ammaan tana Oromiyaa keessa akka jirutti ijoolleen namni 2 biyya Ameerikaadhaa jiranii actuaalii mucattiin takka gaafa lubbuun isaa baatuuyyuu waliin ta'aatiin turte takka ammootuu gara Kooriyaa kibbaa kana jirti jedhama. Kanneen duraan quban qabnu jechuudha achuma asi gaa'imaatii isaanii irraa amma qulqulleeffanneetiin jenne ijoollee nama 11 qaban. Seefuun obboleessa tokko qaba. Obboleessi isaallee argitee nama boruu xiqqaa yookaan boruu jaarsaa jedhameetiin beekama. Nama gaafa sanaayyuu 1976-77 irraa jalqabee dirree qabsoodhaa keessa jiru. Nama waan si ajaa'ibu keessaa humna gaafa sana muraasa tokko 1978 yeroo kora tokkoffaadhaa godhatanii adda bayaniitiin jedhan Jaal Magarsaa barii humna muraasa tokko fudhateetiin gara Arbaa Guugguu kana deeme jechuudha. Qunnamtii jaallam magaalatti hafaniillee hordofuudhaaf yeroo sanatti argitee ol deeme yeroo inni deemeetiin jedhu abbaan muraasa humna sana irra naaqa caleeti ka amma gaafa Jaal Magarsaa bariidhaaf wareegaman kana jaallam sana walii wareegame abbaan muraasa sana boruu xiqqaa boruu jaarsaa ammoo abbaa saglii humna sanaati jechuun muraasa sanaati obboleessi Seefuudhaa quba qabaa abbaa saglii humna sanaa saglii tokkoffaadhaati Arbaa Guugguu turanii haga argitee Jaal Magarsaan faatillee achi biraa gaddeebanii jedhanii achitti nama akka abbaa biyyaa roobaa fa'aa sheexaliilessaa fa'aa waliin nama achi tureetiin jedhe innillee mucaan sunis booda biflee namaati gootuma ija barbadaa akka Seefuuti jedhanii warri waliin tureetiin jedhu karaa masalaa kanatti yeroo gaddeebu haxii nafxanyaadhaa seenaniitiin argitee achitti wareegameetiin jedhe Seefuun maatii akkanaa nama qabu.
seefuun gaafuma jalqaba qabsoo tanatti gadi ba'u sana nama makiinaa qabu nama qabeenya qabu jechuu barbaadeeti achi asis eega hidhaadhaa bahe illee nama argitee jaallan isaa caasaa biyya keessaa diinaaf hin kennu jedhee lubbuu ufiit miidhaa itti toorchitu ta'ee miidhamee icciitii dhaabaa gadi liqimsee jaallan isaallee seef godheetiin achii bahe akkasuma gaafa chaartar ibaaniitiin jedhanillee argitee nama qabeenya guddaa fuudheetiin argitee adda bilisummaa Oromootitti makamee kanaaf inni addattu adda bilisummaa Oromoo ambaasaaddar adda bilisummaa Oromoodhaa dippiloomaatii adda bilisummaa Oromoodhaa waan ta'eef biyya Sumaalee kana keessatti illee hedduu beekama seefuun Sumaaleen amma yoo karaa Hargeysaa kanaan seefuu muummeedhaa dhufedhan akka waan ambaasaaddarri yookaan piraayim ministeeriin tokko itti dhufeetitti ilaalanii hojii dippiloomaasii kanaafis dhaabni garas achi ergaa bakka diinagdee itti rakkateefillee isuma erganii jechuu barbaadeeti seefuun nama akkanaati nama yeroo sanarraa qabeetii wannadhu dhugumatti qabsaa'ota Oromoo keessatti seefuun bakka guddaa qaba. Ammoo dhuguma akkuma ati nuyyuu jette uummata Oromoodhaa bal'aa keessatti hedduu yoo dhalootaan gooroo fugugii tanatti Harargee keessatti Harargee bahaatitti dhalatee achitti haa beekamu jennu malee Oromoo qabsoo Oromoodhaa keessatti nama argitee qooda guddaa kenne seefuun arjaa namaati bashaasha namaati nan yaadadha yeroo Keeniyaa jirru sana argitee namni horii naqaa fi hawaalatti horii kennaniifi jechuudha. Kottu mee hawaalaa waliin dhadha jaalabbiyyuu jedhee fuudhee naan deema bakka akkasii sana argitee Keeniyaa kana keessatti poolisa fa'atu nama qabaa nama wanna jedhanii fuudhee naan deema dhaqee hawaalaa yeroo ol seenneetiin jennu maallaqa kana fuudhee yoo irraa ka'u bar seefuudhaaf jedhanii na ergan malee anaa miti bar isiniif erganii horiin kun ka qabsaa'ota Oromoo hundaati jedha ka Oromooti kiyyaa miti jedha argitee nama akkasii sana jechuudha. Seefuun nama amma waan xiqqoodhaan fuudhee namatti wanna jedhu osoo hin taate nama krediitii akkasii namaa qabu nama hin filanne nama naannoo hin filanne qabsaayaa ka yeroo hundaa'u qabsoo tanaaf Oromummaa ofii argitee nama hedduu wanna jedhu tokko ture. Kanaaf argitee seefuun akkuma sana anillee akka abbaa kiyyaatittis akka jaala qabsoo tokkos akka hangafa kiyyaatittis waan laaluufi bara 1916 keessa gaafa asii Ameerikaa dhaqeetiin jedhe argitee akkasumatti barbaada meeqaan dhandheetti jaalabbaa biyyaa roobaa waliin isaaf sheexxaliilessaallee ziyaarree biraa deebine jechuudha. Maaliifi nama akkasitti argitee bakka guddaa nuuf qabuuf wanna jedhu tokko uummata Oromootiif saba kanaafillee qabu tokko nama dhabuu hin qabne tokko dhabne jechuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoodhaa keessatti qaawwiti takka nutti mul'atte jechuudha. Argitee goblaan keenya tokko nurraa cabe jenna jechuudha. Seefuu muummeedhaa dhabuun keenya nama hedduu uf mul'isuu miti nama hedduu na argaa jedhuu miti nama argitee hujiidhaa qofa jechuudha. Seefuun nama laafaa miti. Wanni nama gaddisiisu keessaa dhugaa dubbachuudhaaf seefuu muummeedhaa bara kana keessa bara hamaa kana keessa bara dhukkubni kun argitee namni wal baqatu haadhaaf ilmeen wal baqatu namni wal baqatu kana keessa isa dhabutu hedduu nu gaddisiisa. Nama silaa dhugatti seenaa guddaadhaani seefuu muummeedhaa Oromiyaa keessatti bakka inni qabsoo itti godhe bakka kaleessa argitee osoo nafxanyaadhaan wal falmu qabsoo Oromoodhaa gadhaabee qabsaa'ota gadhaabeetiin jiraachise kaazinaa dhaabaa ta'eetiin itti jiraachisaa ture sana keessatti reeffi isaa osoo galeeti argitee gammachuu itti qabnaa kana keessa argitee dhandhee maatii isaallee jajjabeessuu dhabuudhaaf adda irraa jiraachuun nutti dhagamaa nu gaddisiisa. Kanuman jedha yoo maayii irratti yaada xumuraa irratti walitti deebina gaa'e. Ani gaafii kiyya fixadhe dhaamsa maatiidhaaf yoo akkasumas immoo qabsaa'otaaf hiriyoota isaa dirree waliin turaniif dhaamsoo qabaatte daqiiqaa lama fudhadhu kanumaan ni xumurra. Ulfaadhu dhugumatti uummata Oromoodhaa badhaadhaa fi argitee qabsaa'ota bilisummaa Oromoodhaa warra lubbuudhaan jiranii akkasumas argitee firoota qabsoo kanaatiifis firoota isaatiif hundaafuu obsaa fi jajjabina hawwinaa jajjabaadhaa jennaani maatii isaatii fi ammootuu dhugatti argitee bakka abbaa isaanii akka bu'aniitiin argitee waan inni itti ifaaje itti dadhabe kana argitee bakka tokkoon gaan dhaabnaa fi seefuudhaaf ammootuu jannata firdoosiin rabbiin akka kennuuf argitee kadhaa kennaa. Yeroo hundaa'u argitee ibaadaa salaata keessatti illee rabbiin kadhannaa fi rabbiin akka araarama godhuu fi akka argitee caffee jannata rabbiin isa qobsiisu ni kadhannaa fi hiriyoonni isaanii warri argitee lubbuudhaan hafan biyya tana keessa warri kaleessa dhugaa kaleessa galgala illee taaziyaa goonee jirra namni akka nagarii fayyisaadhaa mana hidhaa sana keessatti
akka hamatti nama waliin turan caasaa biyya keessaatiin namni waliin turan kaleessa wal argine namni akka Sheekh Xaliilessaa Qumbii namni akka abbaa biyyaa roobaa warri gaafa dukkanaa sana waliin turan namni akka Abdul Jaliil Bookkee Damishoo warroonni kunniin warroota argitee gaafa dukkanaa sana waliin turani keessattuu ammoo hiriyyaa isaa jaalallee isaa ka guyyaa tokkocha addaan abbaaniitiin hin beenne argitee ka akka obboleessa haadha tokko gara abayaniititti yeroo hundaa'u adda hin hafne ambaasaaddarri tokko kaazinaan dhaabaa tokko Abdurramaan Aliitii lubbuudhaan hafeetiin jira isallee rabbiin akka isa jajjabeessu ummata Oromoodhaa hundaa fi qabsaa'ota bilisummaa Oromoollee rabbiin obsaa fi jajjabina isin haa kennu jenna seefuu waliin dhabne isaaf rabbiin rahmata haa godhu isin ammootuu warri argitanii marii bunaa killaa waan kanarra nu afeertanii nu gaafachuudhaa fi hedduu galatoomaa isinillee jazaa argadha akkuma kanatti argitanii qabsaa'ota Oromoo kabiraallee bakka jiru qoqqotaatii baasaa gaafa du'e qofa waa seenaa walii himuu miti ka jiran hunda isaanii akka dhiyeessitanii wanna gootan asumaan dhaammannaa galatoomi fayyaa ta'in jedha. Ayya jaalabiyyuu sammuu yeroo kee fudhattee bunaa killarratti waa'ee qabsaa'aa Oromoo obbo Seifuu Muummee nu himuu seenaa isaatii fi gumaacha inni qabsoo bilisummaa Oromootiif godhe nu himuu keetiif hedduu galatoomii. Gama kiyyaan maatii obbo Seifuutiif jajjabina hawwaa obbo Seifuullee rabbi nama jeenataa haa godhu jedha. Sagantaa keenyarraa kanumaan xumurraa irra deebi'ee jaalabiyyuun hedduu galatoomii fayyaa ta'ii nagaan ture.